Ashamar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu dabalataa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduun keenya ammas waa'ee lola mootummaa federaalaatii fi lola TPLF fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu irratti kan xiyyeeffatedha. Ammas oduu dabalataa qabannee dhiyaanneetii jirra. Halkan edam waraana makalaakaa Itoophiyaa irratti kan tarkaanfii fudhate humna addaa yookaan liyyuu poolisii naannoo Tigraay ta'uun isaa dhagahameetii jira. Isa kana immoo kan nutti hime itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa kan ta'e obbo Dammaqaa Mokonnon. Obbo Dammaqaa Mokonnon asirratti waan jedhe qaba. Isa kana bal'inaan gama keessan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM rasaniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon waraanni humni addaa naannoo Tigraay makalaakaa daangaa biyyaa kabachiisu irratti tarkaanfii fudhachuudhaan baay'ee gaddee jedhe ibsa guyyaa irraa kenneen. Obbo Dammaqaa Mokonnon ibsa miidiyaadhaaf kenneen irratti mootummaan Itoophiyaa waraana kana kan garasitti bobbaaseen daangaa Eertiraatii fi Itoophiyaa irratti lola yeroo dheeraadhaaf deemaa ture akka eeguufis jedhe. Mootummaan naannoo Tigraay fi humni addaa poolisii naannoo Tigraay waraana makalaakaa isaaniif gaachana ta'ee yeroo dheeraadhaaf isaan eege irratti tarkaanfii fudhachuudhaan ajjeesuu caala wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kuni amma maal jechuudha? Mee maal jedhama? Akkamitti namni nama isa eegu ajjeesa? Makataannaa gaashaa yoonallaachoo makalaakaa indeetii gallaallu jechuudhaan Dammaqaa Mokonnon gaddaa imimmaan ija isa marsee haasa'aatii ooleeti jira. Ibsa kanarratti biltsiginnaan akka malee sodaachuu fi tarkaanfii irratti fudhatameen akka malee muddamuu kan nutti agarsiisudha jechuudhaan namooti hedduun yaada isaanii karaa fuula Facebookaatiin barreesseetii jira. Obbo Dammaqaa Mokonnon makalaakaa keessaa namoota lola kaleessaatiin ajjeefamanii fi miidhaman maatii isaaniitii fi akkasuma firoottan isaaniitii jajjabina hawaa reeffa isaaniis akka awwaalatan dubbate. Warri wayyaanee yookaan warri Tigraay tarkaanfii eda makalaakaa irratti fudhataniin injifannoo guddaa galmeessuudhaan biltsiginnaa akka malee rifachiisaniiti jiru. Dammaqaa Mokonnon ibsa kenne irratti baay'ee kan dallanee fi imimmaan isa qabee waan jedhu wallaalee amma kun maal jechuudha jechuudhaan ibsa kennu irratti ibsicha gaafii godhee dhiyeessaa ture. Waraanni makalaakaa uummata Tigraay eegaa ture. Uummata Tigraay diina irraa ittisaa ture. Uummata sana akka eeguuf achitti ramadame. Daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa akka daangessuuf achitti kabajame. Waggoota dheeraadhaaf lafa sanitti uummata Tigraay tiksaa ture. Garuu uummanni Tigraay faallaa kanaa dalage. Waraanni Tigraay faallaa kanaa dalage. Humni liyyuu haayilii poolisii naannoo Tigraay maaliif obboleeyyan isaa makalaakaa irratti tarkaanfii fudhata? Rakkoo jiru karaa nagaatiin hiikuun osoo danda'amu maaliif tarkaanfii nurratti fudhatan jechuudhaan obbo Dammaqaa Mokonnon akka malee aaranii booyuu ka'anii yoo haasayan arra ETV irratti mul'ataniiti jiru. Haasawaa Dammaqaa Mokonnon kan argan aktivistoonni fi namooti garagaraa ibsa karaa miidiyaalee garagaraatiin mataa isaaniitiin Facebooka dhuunfaa isaanii irratti barreessaniin biltsiginnaan sodaachuu Dammaqaa Mokonnon booyuu ka'uu irraa nu hubachiisa jedhan. Akka ibsa itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon irraa hubachuun danda'ametti waraanni makalaakaa halkan edaa akka malee miidhamuu hubanne. Waraanni makalaakaa halkan edaa tarkaanfii humni addaa poolisii naannoo Tigraay irratti fudhatameen akka malee miidhamuu fi hedduun isaa kan ajjeefame, hedduun isaanii immoo rasaasaan dhahamanii amma yaalallee dhabanii akka rakkataa jirantu himame. Eda waraanni makalaakaa naannoo Tigraay keessa jiru harka kennatee jiraachuu mootu Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa guyyaa irraa keessatti ibseetii jira. Lolli halkan edaa walitti baname humni liyyuu haayilii naannoo Tigraay irraa aanuudhaan makalaakaan dafee harka kennatuudhaan amma injifannoodhaan kan goolabe lolicha warra TPLF. Garuu Dr. Abiy Ahmad lola mootuu bifa haarawaan warra Tigraay irratti labseetii jira.
waan nama ajaa'ibu Dr. Abiy Ahmed jeneraalota sadii warra armadura xurataa bahan gara hojiitti deebiseetii jira. Jeneraal Baacaa Dabalee waamee jeneraalota lama warra aangoo isaanii duraan soorama bahuu irraa gara hojiitti akka deebi'an ajaja itti kenneetii jira. Kana jechuun waraana dhufaa jiruun biltsiginnaan akka malee sodaattee humna TPLF irra aanuu hin dandeenyu jechuudhaan jeneraalota soorama bahan gara hojiitti deebisteetii jirti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya haalli deemaa jiru baay'ee nama ajaa'iba, baay'ee nama gaddisiisas. Biyyi Itoophiyaa bifa kanaan lolaatti deebi'uun isii rakkoon guddaan Itoophiyaa keessatti akka uumamu deemu kan nutti agarsiisudha. Biyyattiin gara jeequmsa guddaatti galuun isiis shakkii hin qabu. Kanaaf uummanni keenya jajjabaatee wal gargaaree wal cina dhaabbatee irree tokkoon waan deemaa jiru kana dhaabbatee ilaalee rakkoo dhufu hundaaf of qopheessuu qaba. Jarri kunniin lamaanuu diina Oromooti. Warri TPLF waggoota 27 darban Oromoo ajjeesaa ture. Biltsiginnaan immoo amma Oromoo ajjeesaa jirti. Warra Oromoo waliin saamaa baheetu amma walitti garagalee wal dhayaatii jira. Kanaaf Oromoon jiddu galuu hin qabu. Dhaabbateetiniin waan deemaa jiru hunda taajjabee ilaaluu qaba jechuudhaan hayyoonni siyaasaa gorsaatii jiru. Lola amma deemaa jiru kanaan Dr. Abiy Ahmed jeneraalota sadiin kana erga aangootti deebisee Dr. Abiy Ahmed lola hamaaf of qopheessuu heda jechuun namooti hedduun karaa fuula Facebookaa fi Twitter isaaniitiin barreessaatii jiru. Addunyaan immoo fuula isii gara Itoophiyaatti deebisteetii jirti. Miidiyaawwan addunyaa Al Jazeera, BBC, CNN fi Fox News osoo hin hafin waa'ee Itoophiyaa gabaasaatii jiru. Waa'ee Itoophiyaa wal jalaa fuudhanii haasaatii jiru. Dr. Abiy Ahmed fi lolli naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamaa ture daranuu itti jabaatee babal'ataa jira jechuudhaan wal jalaa fuudhanii gabaasaatii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo itti baha lola kana faana buunee hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa amma oduu itti aanutti isin dabarsa. Lola amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiruun wal qabatee muummichi ministeera Itoophiyaa biyyoota ollaa wajjin nagahaa sirriitti eegsisaa jiraachuun beekameetii jira. Kunis biyyoota ollaa wajjin yoo nageenyi sirriitti hin jiraatiin rakkoo guddatu na mudata jedhee waan sodaateefi. Kanumaaf Suudaan daangaa Itoophiyaa waliin qabdu irratti eegumsa cimaa akka taasiftu beeksifteetii jirti. Durataa ammana maree birmadummaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan Suudaan daangaa Itoophiyaa waliin qabdu irratti eegumsa cimaa taasisuuf ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin hojjechuuf walii galuu ibsite. Durataa ammana maree birmadummaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan daawwannaa guyyoota lamaaf Itoophiyaatti taasisee deebi'uun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kana mootummaan federaalaa naannoo Tigraay gidduutti rakkoo akka jiru kan hubachiisan Jeneraal Abdul Fattah Suudaan karaa hundaan to'achuuniif fi karaa daangaa Itoophiyaa irratti haleellaa akka hin raawwatamne hojjechaa jirra jedhaniitii jiru. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin hariiroo biyyoota lameenii fi dhimmoota naannoo irratti mari'achuu isaanii ibsaniitii jiru. Dabalataanis biyyoonni lamaan gama misoomaa fi dhimma daangaa irratti waliin hojjechuuf walii galuu ibsaniiru. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa irraa odeeffannoo kana arganne. Egaan akkuma odeessaa kanarraa hubannetti Dr. Abiy Ahmed warra Tigraay dhahuudhaaf daangaa hunda cufaatii jira. Dr. Abiy Ahmed karaa Eertiraatiin daangaa san sirriitti tiksee warri Eertiraatu warra Tigraay akka Abiyyiin gargaaraniitiin dhahantu yaadamaatii jira. Gama Suudaanis waan hunda cufeetii jira. Dr. Abiy Ahmed warra TPLF ganaa isaa keessatti deeffatee mataa keessaa cafaquu fi jechuudhaan warroonni biltsiginnaa deeggaran yaada isaanii kennataatii jiru. Garuu dubbiin akkasii miti. Lola kaleessaa galgalaa gaggeeffamaa tureen guutumaan guututti kan irra aane warra mootummaa ta'uu warra naannoo Tigraay ta'uun beekameetii jira. Isa kanatu mootummaa akka malee dallansiise. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waan ta'aa ture hunda tartiibaan jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Isin immootu hordofuun hin irraanfatina. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma yeroo muraasa booda odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu jecha ammas irra deebiidhaan warri YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin tamsaasni keenya idilee
guyyaa gara guyyaatti ejjemmerraa saniif darbu bifa salphaatiin akka isin bira ga'u YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jechaa egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa haa golitti deebinuu nagaa rabbii keessanuuf tura.